Ashama akkam jirtu daawwattoonni lama YouTube arraa sagantaa qaroo torbeetta al tokko isiniif darburraati. Arraa gidduu kana wanta nama rifachiise tokko waa'ee zayita nyaataa isinii qabadhee dhufeen jira. Kanaaf zayita nyaataa kun maaliif akka dabaleef maaliif akka rakkoon eessa akka ta'e qaama mootummaa keessaa nama haasofsiifnu tokko qabannee dhufnee jirra. Kanaaf amma dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin turan hawwa keenya itti dabalees maatiin lama YouTube kan hin ta'in jirtan subscribe like share gochuudhaan nu bukkee dhaabadhaa. Gamanumaan gara keessummaa kootiitti isin dabarsaa. Waamicha keenya kabajanii baga nagaan dhuftan isin jedha. Mee maqaa keessaniif ga'ee hojii keessanii nuuf ibsaatii gara gaaffii keenyaatti seenna. Hayyee atillee hedduu galatoomii ammallee sarma daddabarsaa jira. Tuma soo jechaa jirtu kan si wajjin haasa'uuf dhufee naaf hedduu hedduu galatoomii maqaan koo akkuma tikaas to'ataan jira. Hayyee gaariidhaa galatooma. Mee gara dhimma keenya isa ijoo sanatti seenna. Gidduu kana akkuma isin beektanii isinis amma isuma irratti hojjechaa jirra jettanii. Mee rakkoon dhimmi zayitiin kun baay'ee akka ol ka'u godhe maali rakkoon jettu isin akka keessanitti? Isin bira moo rakkoon jiru moo daldaltoota bira? Mee kanarratti ibsa bal'aa nu godhaa. Tole gaaffii bareedaadha. Maal sitti fakkaate? Walumaa galaa rakkoon daldaltoota bukkee amma xiqqoo jiraachuu danda'an immoo rakkoo kanallee furuuf hojjechaatti jirra. Waanan sitti himu uummati kun rakkina piraaktis gochuu danda'u irra jiraata. Amma warra Chaayinaa yoo fudhatte bara har'a addunyaarraa lammaffaa dhufan kana fattee nyaatanidha. Waggaa 20 guutuu beela'anidha. Si galee har'a garuu addunyaarraa dinagdeen addunyaa kana keetti qabaniiti jiru. Nuuni isa sana fiduu barbaanna biyya keenyatti si galee. Uummati kun maasiisa mataa keessa qabbee qoobboon jira, akurii atariin jira. Waan akka saaliitii wantootuma kana walitti daddabalee manuma isaatti qopheeffachuu biyya ormaa ta'ee biyya keessatti impoorta gochuu hin qabdu. Kanadha amma wanti guddaan irratti hojjechaa jiru. Nuun amma yeroo gabaabaa gidduutti rakkoo kana furuu qofaaf miti. Kan nuuni irratti hojjechaatti jiru. Itti fufiinsaan wanti kun deebi'ee akka inni mudanneef uummati kun ammatu waan akka nuuf danda'uuf kanarratti hojjechaatti jirra. Lammaffaa immoo amma zayitiin baay'inaan jedhan kun fayyaa namaaf illee gaarii miti. Ogeessa fayyaatii illee naan jedhin malee gaarii miti. Nuti akkuma waajjira keenyaatti kana qabannee jira nuna. Hawaasi keenya amma dhiyooma kana qorannoo nun arganne tokko hojjetootuma misoomaa keenyaanii waama akka baaladha. Sanumarraati zayitiitti naqoos hin gaafatu, dhadhaatti naqoos hin gaafatu. Qofaa masaaf wanti kuni waxii yookaan immoo ittoo ta'ee nyaatamuu kan danda'u. Mana mataa bukkeetti waan jiru maasii mataa keetti qopheeffatee jechuudha. Kunillee akka nuuni karaa biraa immoo wanti kuni amma biyyoota dhixaa kanarraallee akka nuuni akka isaan harka isaanii irratti hin dheereffanneef illee gahee guddaa taphata. Kuni akkuma waajjira keenyaatti waan qaban yeroo sitti. Kanadha hojii gurguddaa hojjechaatti jirra. Atillee gaaffii kana kaasuu keef hedduu galatoomii. Naggaadee yookaan immoo warra daldalaati jettu daldalaatti gaafatu dubbattu anan laphee koo keessa natti bu'a. Tarii namadha nama hojjetu mukaaf muki yoo walitti bu'a gaafa qilleensi akkas godhu namni hojjetu hin dogoggora. Tarii rakkoon bira jiraachuu danda'a. Garuu utuu isaan hin jiran ta'e immoo akka raammoo galaarra fararuu danda'a uummatumti biyya kanaa guutuu. Kanaafi qeequunis gaarii miti irratti hojjechaa jirra hedduu galatoomii. Yaada bilchaataadha baay'ee rakkoo uummata kanaa fura jedhamu kaastanii jirtu. Iddoo qulfii jiru kaastanii jirtu. Waan uummanni keenya hin beekne baay'ee gadi fuutee jirtu. Kanneen uummanni kun rakkinatti illee baruu qaba, rakkina addaatti gochuu qaba kan jedhu kaastanii jirtu. Bifuma salphaan illee mana biratti wantoota adda addaa irraa hojjetamaniin akka caqafaman of danda'ee uummanni akka nyaatu gochuu irratti waa xuxuxanii jirtu. Ammas immoo achi deebitanii zayitiin akka fayyaa namaaf hin taane illee kaastanii jirtu. Aggaammi warra lixaa jalaa miliquuf illee kana gochaa jirra jettanii jirtu. Kuni yaada quubsaadha. Uummanni keenya sirraa barata jedheen yaada. Gaaffii kan biraatti yeroo dabarru
amma biyya keenyatti wanti baratame utuu rakkinni erga mudatee booda kan rakkoo tokko furuuf itti adeemu. Isin dursitanii waa'ee zayita nyaataa kana maal yaaddan akka keessanitti akka dhaabbata sanaatti akka nama tokkootti akka dhaabbata tokkootti maal yaaddan maal keessanii turtan in muda jettee yaadda jettu maal lammaffaa immoo akka komii hawaasa biraa ka'uudhaan daldalaan arra birrii gadi buusee bitee arra sagalee yeroo iddoo biraatii in dabale jedhu isuma irratti dabale yookaan immoo mana keessa dhossaa jira yookaan bakka kuusaa meeshaa dhossaa jira jedhama. Isin amma kam dhugaadha wanti kun mee kanarrattis waan nu jedha. Tole gaaffii gaariidha. Gaaffii gaariidha. Waan sirriibu dursanii irratti hojjechuun hin jiru jetta. Nun hoggaa kana hin rabne hoggaa guutuu halkanii guyyaa jechaatti jirra. Ammas akkuma galee akkasii jettan kana utuu nuuni dursinee irratti hojjechuun jalqabne ta'e wanta kana irratti har'a zayitii abbaa shanii tokko birri 25 bittooti. Birattu amma nyaachuu waan biraadha. Nyaatanii amma ittootti godhatanii nyaachuun jedhu inni wanta biraadha. Birumatti argitee footoo biratti hin kaatu. Qodaa masaa qullaasaa jechuu qodaa isaa zayitii qabu osoo hin taane. Kuni dursinee irratti hojjechuu keenya agarsiisa. Calmattee komiin gaarii bitachuumaa fi waa'ee keessumaa waa'ee daldaltoota ijoon qabatu. Daldalaan mana keessa dhossaa akkasi dhaadhee komiin nagaatti. Daldalaan akkuma jalqabatti mee lafee dugdaa biyya kanaadha. Nun daldaltoota wajjin hojii hedduu hojjenna. Dinagdeema biyya kanaallee kan qabeeru isaanii gibira guddaa akka biyyaatti kaffale biyya kana hojjetaan biyya kanaa siviil sarvisii keessallee dhaabbata mootummaa kam ka'e hojjetu mee gibira isaan kaffalanii kaffalaam nun fuune. Tu isaan hin jiran ta'e hundumti keenya wal qabannee oloon keenya kanaafi gaarii miti. Namaaf galata gachuu nama waan hojjetetti galatoomechuu malee qeeqii baay'achuun gaarii miti. Kanuma siin jira hojii gurguddaatu hojjetamaa jira kaarra sirratti hojjetamaa ture fuulduratti sirratti hojjenna nu ramnee hin beennu waa'ee uummata kanaaf ramnee hin beennu halkanumaa guyyaa ittuma jirra jechuumaa fi galatooma. Ayyee yaada guddaa kaasanii jirtu uummanni keessi nu bateera jedhee yaada dursinee irratti hojjennee irrattan. Silaatituu dursinee hojjenne ta'e birrii 25 gala agartanii footoo biratti hin kaatan jettanii turtan. Dhuguma immoo zayitii bukkeetti yeroo itti footoo kaanidha waan badaaru waan fakkaatuuf dhuguma kanas illee nu caqasuu dandeessee jirtu. Lammaffaa immoo inni isin kaasanii daldaltoollee gibira guddaa akka kaffalan akka barbaadanitti illee waan barbaadan gochuu akka danda'an dubbattee jirtu. Lammaffaa immoo waa'ee uummata keenyaa quuqamasaaf halkanii guyyaa hojjennaa jettee jirtu. Dhuguma daawwattoonni kana lafaan kaa fuuluma keessa ilaalee akkasuma ijuma ribaatti akkas hin jirre halkaniif guyyaa ribarraa akkas hin jirre fuuluma keessa irraa beekaa waama lafa jiruudha jechuudha jettanii jirtu. Haa ta'u mee gara sagantaa keenya gara dhumaatti goolabuutti geessina mee uummanni akka mootummaatti maal gochuu qabdu jettanii jirtu isin gara fuulduraatti maal keessanii jirtu gama keessanii uummanni immoo maal gochuu qaba mee kana irratti yaada xiqqoo ishee nuuf firaati gara xumuraatti geessina. Hedduu nama dhibda. Ani keessumaa waa'ee ammatuun gara gaaffii keettuu hin darbini. Waa'ee footoo sodaatuuf irratti dhaloota seenaa footoo koo jaallata. Fakkeenyuma sanaan qabeessitti immoo qoodha malee wanta biraaf miti. Galatoomi nun amma gara fuulduraatti karoora nu qabannee jirru uummati keenya waa maadaa dhufu kana qofa eeguu hin qabu. Nun of danda'u. Hojiin hojjennutti illee akka harki alaa kun nutti hin baay'annee fi nun karooruma nun qabannee jirrudha sii galee of danda'u ummati kun amma yoomitti garbuu alaati fida qamadii alaa fida afuu qaba kun kan hambisuudha kunillee akka achuma keessatti ilaalama dhimmuma zayitii duukaa ilaalaa kanas kanaafi asumatti ummati keenya waan maasiisaa keessa jira akkuma jalqaba sii kaasee isuma walitti daakee maaltee asa ta'u isa zayitaa hangaafanne sanas fayyadamuu na ta'u sararraa bilisa ta'uu qaba. Gama fayyaanis immoo gorfama. Kanuma siin jedha akka mootummaatti karoorri jiru kanumadha uummata keenyaaf illee kanuman dhaamanii atillee na kabajjinaaf yeroo keef guddaa galatoomi
hawaasa keenya illee barsiisuu danda'u sirraata hedduu galatooma. Hayyee isinillee guddaa galatoomaan isiniin jedha. Yeroo keessan mi'aa kanarraati osoo of hin qusatin argamtanii yaada kana naa kennuu keessaniif guddaa galatoomaa maqaa daawwattoota Lamii Tiyuubiin. Ammas itti dabalee hordoftoonni Lamii Tiyuub chaanaalii kanaaf haaraa kan taatan sabiskaraayib godhaa, warri viidiyoo kana jaallatan laayik godhaa, warri baay'ee isinitti tolu sheer gochuun nu bukkee dhaabadhaa. Hawwa keenya torban gaarii nuuf isiniif haa ta'u. Galatoomaa.